galateeffannaa fi dhufeerraan tana liyyuu hayli oromiyaa poolisii oromiyaadhaa tayaamisa keenya dhageessee dhayxee waraana bilisummaa oromootti dabalamteen galatoonfachuudhaa dhufe dhiinni keenya tasuma lafa namarratti gadi naqamu reefi keenya tasuma lafa namaatiif diheen ta'u osoo woboon jirtuu woboo dhiifnee harakaabaa hin deemne neevar janiiti ijoolleen teenya qeeyroon tan oromummaaf keessaa qabdu dhayxee oromiyaa guutuu keessaa waraana bilisummaa oromootti dabalamaadhaa jirti takka kanaan galatoonfachuudhaa deema lammada ብሔራዊ ውትድርና አብይ አህመድ ኤገሌን ጥቆራ ድበዳ ኦሶኑማ ኤገለራ ቀምኔ ኤገለራ ኤገሌ ኸራን አብይኩን ከራ ደርጊዳቲ ኩፋቲን ሰሌን ኩፋቲ ደርጊዳ ወልፈካቹዳ ዴምቲ አካታን እትኒ ኡመት ኢትዮጵያ ከናሉስ አኩመ መንግስቱ ኃይለ ማርያም መንግስቱ ፊ አብይ بفليدا والفكاتشا دفنجني سو ايوانوتي ابي فاينالي ايغوراني سادومي بيراوي وتدرنا غورو ايغل اوروميا خيسا ار هاتي دردر مناقبدو هاتين تلدبرا مناقبدو بكا خيس دبدي ركچايرت ابييتو بيراوي ندو بافودي بكم فكانت لفيسلالت درقي دانغيسه الموت ينراجيسا لبونك انسغلتي جرت موتومان تكغوني غكات موتومان تكغو قارو داخات ملتون اركادا جرو هندنو ملتو ابي ديرو باتي تنتروفتا ديرو ابي باتي تننوبرا بايتنا بيت منغس سيترا جت سكافت وني ايثيوبيا خيست ديما داجرو هندنو غوتوني المان تيغرايس ورين توكم مادان osoo waliin ganne osoo wal jala nafne tokkummaadhaan sababiitii dhaabbatee beekaa fi wallaalaan isaanii xiqqaa guddaan isaanii maalummaa tigrummaadhaaf gamtaadhaan wajjin falmatan arraantada lolli lafti Tigraay guututti bilisoomteeti warri kalee daaraa goone dhukkee goone hin deebi'anjuu arra lolli lafa Affaar koontirool godhan qabatan lafa Amaaraa walakkaa qabateeti akkumaan isiniin jetti abaarri arra viva TPLF viva Tigray jechu jira maaliif isaan yeroo hundaa'u yoo cabanis karaa sirba toleeti ka haadha fuudheetu isaaniif abbaan yeroo hundaa amaarri garagaleeti abii jala arra TPLF fi salfii bee TPLF deegaraadhaa jira warri lafti Tigray qabatte jechuudha lafti Affaarii san Tigray jala jirtu Tigray wajjin kalee salfii baatee Abiy Ahmed garuu finfinnee keessaa ummata dirqiidhaan baasee uleedhaan baasee qawweedhaan baasee nafaarsaadha kuni aadaan diktaatara akkana hanga lubbuun keessaa baatutti ummata hanga harkaa qabusan hanga dhuunfatee harkaa qabusan qawweedhaan baasee hunoo uummanni naa hojii jiraan hunoo laala addunyaa warri bakka biraa jirtis argaa uummanni naa hojiin dhaabbataan kuni aadaa diktaataroota addunyaa tana hundaati hanga lubbuun keessaa baatu hanga dandan ummata qawweedhaan dirqiidhaan baasanii naa wajjin jiranii arkaan kun aadaa isaaniiti oromiyaa keessatti makanaat ta'uudhaaf deemu ummata dirqiidhaan humnaan baasanii naa wajjin dhaabbatanii kuni amaluma dargiin godhaadhaa ture wahuma mangistuu Haile Maariyaam godhaa ture Abiy Ahmed irra deemaa jira amma واي أبي هدو اللي هاسون فيس واي أبي أمدي واي أوبيدو واي بالسكنا هدو هاسون فيسو يرورة تقول فيس مالف قفاتي ساني أكا بينو بين أكا قويا الران تراهن لي هو دافتا هل كنتو تيانا جنة بينوتي أبي أحمد باتي جيوتا تاونسا عن شكي دان كبا جيوتا في مالف جري TPLF خرا فارنغ السيدة ورادب لسمى ورمودا في النجل السيدة خرا لماني أكا كبير خرا لمان يو وراني TPLF كتشينغ السينة سرارة بابورا توكيتشا جيبوتي الرا إثيوبيا سينو خنا يو أمسن أبي بشان أسجنجتشو لكم سورة أسينغان
waraanni bilisummaa Oromoodhaa ka Finfinnee jala seenu Finfinnee gaafa ol seene Itoophiyaan hin jirtu, Abiyyi hin jiru, nafxanyaan hin jirtu, biitti Itoophiyaadhaa qulqullooytee jechuudha. Kana yoo rabbi inshaallah guyyaadha lakkaawwachaadhaa jirra. Wanni guddoon achiin deemamaan tan akkubaan amma dura haase ijoolleen Oromoodhaa tan qawwee hidhattee qawwee harkaa qabdu. Ijoolleen Oromoodhaa tan waraana Abiyyi keessa jirtu. Ijoolleen Oromoodhaa tan milishaa gandaa taatee qawwee harkaa qabdu. Ijoolleen Oromoodhaa tan humna addaa Oromiyaa taatee hidhattee jirtu. Yeroon tun yeroo very critical, yeroo garam gurraa eessa seennu irra wayyaadhaa, eessatti wareegamuun nuuf wayyaadhaa, eenyu wajjin dhaabbannaa yeroo dhaabbattanii ilaaltan. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo arra Oromiyaa guutuu keessa wal ga'ee jira. Arsii Baal, Harargee Tuulam, Jimma Elibaabur, Wallo Wallagga, Boorana Gujii bakki waraanni bilisummaa Oromoodhaa hin gahin hin jiru. Connectionni caasaan waraana bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa keessa wal gahee jira. Caasaa waraana bilisummaa Oromoodhaa addunyaa bakka Oromoon jirtu hundaa wajjin walitti hidhatee jira. Diplomaasiin waraana bilisummaa Oromoodhaa warreen adii fi magariisaa fi gurraacha hunda keessa saareeti arra addunyaan humna ittisa Oromiyaa jettee beeyti malee waraana garee takkaatii miti. Waraana saba Oromoodhaa miliyoona 60 dandamachiisuudhaaf qabsoo jiru arra Ameerikaa beeka, European Unionidhaa beeka, biyyoottan Eeziyaadhaa guutuudhaa beekaa jechuudha. Karaan diplomaasiitiin waraanni bilisummaa Oromoodhaa toophirra jira. Abiyyi dhagahaman qabu garuu humniti waraana bilisummaa Oromoodhaa tan maalummaa ifiitiif haadha Oromoodhaa booya oolchuu biyya keessaa falmaadhaa jirtu arra addunyaa biratti beekamteeti. Humniti tun akka Abiyyetti humna gartee shoorarkeessitoo osoo hin taane humna dhugaa qabduuf gabbaatee falmachaa jirtuun arra addunyatti beekamtee jirti. Kana maaliifin kaasa? Waa hundaan waraanni bilisummaa Oromoodhaa Abiyyi dura jira. Karaa diplomaasiidhaatiin, karaa kaayyoo cicha qabaachuudhaatiin, deeggarsa ummataa qabaachuudhaan, deeggarsa hayyoota Oromoodhaa qabaachuudhaan, deeggarsa hayyoota addunyaa kabiraa qabaachuudhaan, deeggarsa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessatti qabaachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoodhaa isaan dura jira jechuudha. So yeroo kanatti humniti Abiyyiin hidhattee yookaan Abiyyiif leenjifamtee Abiyyiif duultu Oromoo keessa ni jiraatti jedhee tasumaahuu hiyyaatu. Dur gaafa dargiidhaa gaafa beeraa gureessan meedhaa phaawwisii baa ijoolleen maantanaa ijoollee haariin immoo isii bareeffadha. Gaafa dargiidhaa gaafa mangistuun beeraawii guuru I was a child. Gaafa san dargaggeessi Oromoodhaa ka beeraawii guuramu bakka dhaqu qabu. Bakka dhaqu filmaanni biraan turre. Dirqiidhaan fuudhamee sameen dhaqee achi dhumuu achi dikee tahuu filmaan isaa kan qofa ture. Arraan tana dargaggeessi Oromoodhaa filmaata qabdan. Ammaaraaj leelaa ammaaraaj alle eenyu waraana bilisummaa Oromooti. Isin maddi jira. Filmaanni biraa isin maddiidha jira. Jannataan seenamu azaabaan seenaan harka keessan jirti. Azaabni biyya namaatiif ol deebi'anii dheengadda bargaafa ummanni Oromoo keessattuu ummanni Baalee fi Harargeedhaa kun miliyoonaan naannoo Somaaliyaa irraa buqqaafamu eenyuutu Oromoodhaa dirmate? Amaara Oromoo dirmatee? Guraageen dirmattee fi een dirmateef? Kanarra OPDO'n hudduu lultee lubbuu Oromoodhaa fuutee dhaqaa Amaaraa du'aa jettu kana dheengadda gaafa naannoo Somaaliyaa irraa miliyoonaan buqqaanii Oromoo miliyoonaan saamamtee ilmaan guuratanii ala galan eenyuutu Oromootu miidhamtee jirti miliyoonaan naannoo Somaaliyaa irraa buqqaafamanii saamamanii banjarri kuni jara kanaa wajjin akka sabaa sablammoota dhaabbannee sabni Amaaraa humnatame erge ummata Oromoodhaa kan naannoo Somaaliyaa irraa buqqa'e eeguudhaaf
naannoo Amaararraa humna namaatii miti gargaarsi maallaqaa kana jira itti qoosaadhaa turan gaafa naannoo Somaayirraa namni keenya buqqaafamu isaanis ummata keenya hawallooti buqqaasaadhaa turan maaliif kaayyoo isaanii Oromoo billeessu arra OPDO'n garuu Oromoo sani warra karee taa'ee nu laalaa tureef lubbuu isaanii akka wareegamtu lafa Amaaraa yookaan ristii Amaaraa eeguudhaaf ol ergaadhaa jira. Anyhow, so arra dargaggeessi Oromoodhaa obboleeyyan keenya filmaata qabdan. Azaaba kanatti Oromoo jannataan seenaa filmaanni harka keessan jira. Waraana bilisummaa Oromootiin dabalamamoo Ango Abiy Ahmed taduruu jiide taduruu harkaa fuudhuu malee humaana fin Abiy kana booda Prime Minister Itoophiyaatii miti na amana. Abiy amata sadeen dabre kanaas Prime Minister Itoophiyaa taheen beeku Prime Minister Arakkiiloodhaati. Prime Minister Arakkiiloodhaati malee Prime Minister Itoophiyaa taheen beeku. Abiy Ahmed nama dhiiga Hacaaluu Hundeessaadhaa awwaalee gubbaa taa'u jiru. Hacaaluu beekamista ajjeesee harka fiitiin baasee ala darbee waraana isaatti ergee maatii isaa mana isaaniitti qawweedhaan fixee dhugaa isaa awwaalee nama isan ajjeesin Hacaaluu ajjeesee murtii du'aatti kennisiisee intala Hacaaluu wajji Abiy wajji ajjeefte. Ati nagaa badii keessan jirtu jee nama hidhaadhaa baase Abiy Ahmed. That is Abiy Ahmed. Dhiiga kanaatu danfaadhaa jira. Dhiiga kanaatu qeyroo danfisaadhaa jira. Dhiiga kanaatu guyyarraa guyyatti woboo akka jabaattu godhaadhaa jira. Dhiiga kanaatu TPLF gubbarraa dheengadda baatii 7 dura የኢትዮጵያ መከላከያ እየገሰገሰ ነው ወደፊት እየገሰገሰ ነው አማ የኢትዮጵያ መከላከያ ወደ ኋላ እየገሰገሰ በቀቴ ደይሴ TPLF ወደፊት እየገሰገሰ አፋርን ተቆጣጠረ የአማራን ክልል ተቆጣጠረ ማደን ተቆጣጠረ ላላማን ተርቤ ላላዋት ዲባር ቢጃት ነመ ዱጋፊን ዳበትን ነመ ዱጋፊን ቀብኔፊ ወረ ዱጋ ቀበ ወረ ማሉማ ፊት ይፍሎልዱ ገራገሩማ ጅርቱ ሜላላ ደንገዱማ ወደፊት እየገሰገስን ነው ጀን ነፍጠኛን አማ ወደ ኋላ እያፈገፈጉ እየሸሹ ነው እየሸሹ በቀቻዳ ዴሳዳ ማልጀቻዳ ኬኞ ወራንድ ብሱማ ኦሮሞዳ ዋን ጭቸ ቀበኒ ዋን ካዮ ቀበኒ ዋን ሰምኒሳኒ ወጂን ጅሩ አቢይ አህመድ ሳዲ ደሚ አፍሩቲን በለይሰራ ኦሶ እዩ ወራን ፍንፍኔ ዱፌ መርሴ ፍንፍኔ አንታውቲር መጋላ ፍንፍኔ ጉድቲ ወራን ብሱማ ኦሮሞዳ መርሴ ኡመታ ፊ ወራን ብሱማ ኦሮሞ አደባሱ ደደበኒ ኤኙ ኡመታ ኤኙ ወራና balaan guyyarraa osoo samiitti buutee dhoytu eenyu dhee osoo hin beekne waajjirri isaanii guyyarraa saamamaadha. Lafti Oromoodhaa almost jaam tokko bilisoomtee jirti. Silaayis gabroonfataan hanga irra geessee beeta mangistii ol seenetti humna takka illee jiraa je'ee rikogniishinii waraana bilisummaa Oromootiif ni kennaa ittiin hin eegina. yooni hangi arakkiiloo sunaaf Abiy lubbuun keessaa bahuudhaaf Abiy Itoophiyaan jabduudha ummanni keenya nu wajjin dhaabbachaa jira ummanni nu wajjin jiruma malee laaffannee jire so kanaafu qeeroon teenya dhageeffadha suutaan isinima qawwee qabdan gaddeebisaadha waraana bilisummaa Oromootti dhaqaa seenaa hojjedha akka ijoollee kaleessan dhaqaatii seenaa hojjedha warreen duraan waraana mootummaa keessa jaaramtanii dhoysaadhaan gartee waraana bilisummaa Oromootti wajjin dalagaadhaa turtan warreen waraana diinaa keessa maadheffattanii hojii dabballummaadhaa hojjettanii waraana Abiy kaleenjifamu hogguu mooraa leenjitti ba'e akka dhaqee harka kennu godhaadhaa turtan arraan tana ifatti kan julmaadhaan waraana bilisummaa Oromootti dabalamtan yeroon isaa ammaan tana dhageessu amma dura dalagaadhaan turreedhaa miti amma duraas dalagaadhaa turtan mooraa leenjiidhaa hunda keessa qeeroon akka dalagaa jirtu ni beeyin bakka waraanni raayyaa jiru hunda keessa akka waraanni bilisummaa Oromoodhaa keessaa dalagaa jiru akka garbeeyin
lola seenamu aabaadhaa wajjin lola seenamu hunda keessatti akka joolleen gootan fakkaattee waraana abi keessa jirtu hojjechaa jirtu akka gaarii beeyin. Arra garuu yeroon tan dirree baatanii julmaadhaan waraana if dura eegatan. Maaliif? Ol deebanii duuluun qaban. Ol deebanii biyya namaatiif duuluun qaban. Qeeroon ammaan tana abii leenjisu. Leenjifama. Leenji bilaash. Laal. Leenji bilaash. This is very smart way. Leenji fudhaa. Qawwee si hidhadha. Garuu karaa dhooytan bakka itti dhooytan isiniif beeha. Kana dubbiin. Qeeroon kalee harka qullaa dabtaraa fi qalamaan TPLF cabsite arraan tana istiraatiijii kanaan tarsiimoo kanaan akka abii dhukkeetti kaaftuun shakkina. Warreen qalbiin darreedha. Warreen qeeroon laaffate. Istiraatiijii qabsoodhaatu jijjiirame. Qeeroon istiraatiijii qabsoodhaa jijjiire. Switch godhe. Garamirraa qabsoo nagaarraa karaa qabsoo humnaa irreedha. Nagaan diddan oyetu fal'aana qabbanooytu harka chaayiti qeeroon Oromiyaadha. Kana wanni amma sadeen kana godhamaa ture silent tanii callisanii wanni qeeroon dalagaa turte qa'ee jirtu hunda keessa kana opidoon garuu hin beektu qeeroon hin dubbattu qeeroon salfii ba'uu dhiiftee jirti maa baati silaa maa salfii baati hay bar nama hundaa'u bifa saalaalteeti humna saalaaltee akkaataa saalaalteetti qabsooyi. Tooftaan itti TPLFtti qabsaa'aa turre tooftaa sayyoo ta'e tooftaan itti opidootti qabsooyinuun tooftaa addaati. Kanaan gana illee beektu opidoon wanni eeggachaa turte qeeroon gana salfii baatee karaa cuftee uggura diinagdeedha no qeeroon karaa biraatiin hidda si jalaa ciraadhaa jirte. Eeysaan waraana bilisummaa Oromoodhaa jireessuudha. Eeysaan qeeroo wali qabanii dammeessanii caasaa hulaa tolchanii karaa kanaan deema. Asin baafadhaa. Waraana bilisummaa Oromoodhaa as jira. Karaa kamiin waraana bilisummaa Oromoodhaa kafagoo jiru dhiheessanii ganda hunda keessatti hidda hidhachiisuudha. Arra baala keessa sochii akkamii jira? Humna diinnin cabsineetu baala keessa jira. Humna diinnin cabsine. Arsii keessa humna OPDO halkan tokko qaqqabdee fixuutu jirarra. Humni bilisummaa Oromoodhaa. Harargee keessa akkasi. Jimma qe'ee abi keessa akkasi. Kuni qeeroon istiraatiijii qabsoo jijjiirratteeti karaa biraatiin hiddis hin jalaa caayetti. Kanammaa irra hin dubbadhu. Kana dubbachuun feesu. Arra garuu isiif hin himu. Maaliif? Kana wada waa takkallee OPDOodhaa fi abiyyis fiduu hin danda'an. Waa takkallee qe'ee hunda keessatti qeeroon as is qabdee jirti. As isin qabdeeti isin jirti. Magaalaalee isin fakkaattee yeroodhaaf keessa jirtan kana keessatti qeeroon tokko kee si jala jirti. Taayyee dandaarraa eegale tokkoon kee you are not free. Ni yaadda garuu waarda qabnaa ifeenneeti maarri jirraa nuti kufnu guyyaadha sa'aadha eegu jirti. Hanga daqiiqaa sun guuttu isin qataluudhaaf. Bakka jirtan hundatti abiyyirraa eegalee isin hundinuu qeeroon isinii qophooyteeti woboon isin jala seentee taargeetii keessa galtee jirtan. Taargeetii keessa gaafa za'aan geessette you all targeted. Qeeroon amata sadeen kana wanni hojjechaa turte wanni dalagaadhaa turte qeeroon waan akkanaa kana jechuudha. Istiraatiijii OPDOon hin beekne waan isin takkaa yaaddanii hin beekne waan isin yaaduuf illee hin teenye qeeroon if dura qophooyteeti diinni kun bifa akkanaa qaba. OPDOon gowwaadhaa wajjin qabsoo bifa hamii goona. Haala kamii wajjin deemuu dandeenya. Yoo kam goonee uummata keenya kana dandamachuu dandeenya. Duraanii tarsiimoo lafa haatanii goolabanii fixanii akkaataatti deeman namoota wajjin deemuu danda'an. OPDO keessaa namoota akkam qabachuu dandeenya. Namoota akkamii wajjin hojjechuu dandeenya. Duraan lafa haanii fixan jechuudha. Arra kanaa dalagaadhaa jira. Wanni guyyarraa woboon laliftee wanni waraanni ol dhaqe harka kennaa jiruuf OPDO mallee hin galleef.
قدي خنتي الرتي دلقمي قاف إسان قي خيسا خرا مورا لنجي ديما الرت توجتمي مورا لنجي خيست الرت دلقمات تور دلرمو دا قاف ومدقن هندر كل قبن أوبنو كون قبضو رفت مالتو تي مالتو قد أبي دولين قد أبني ما أركي خنني الرت توجتمي خوني سياسة خنافو جولين كلير ايتني قوي ابي فوتني كلاش كيسن اول قبدني ايتني ورانا بسما ورمود دبلمتني اتشرا انترفيو غوتن سوني دغتي نم ورمو دا خن قوي دينار كاقبو فكيني غاري تاتن ولا بريدو دبنتن فيادا نسيني چورباد ونين غدان فيكن فياتا خنا الرجالتي اين اتفو دافتا وني خلي اركني خن اتفو دافتا اوروميا خيسه بك هندا ار انترنت يداجر اوديسان اكغاري ولدغي راديون او منيس بنميجر جولين تينيا خرا ميديا هواسوما خنايس هريرو بريدو دقبل ولي بريس اكو خليدا اكو سوچي قيرو دا تامته شولت ابتي ديم تغافا غدا تور ولقنما تور قبسو خرا نغا غدودا ار قبسو هدنو تنفنين سودا درن والقنمنه درن والكخاسادا درن يو دين اسمي دودو قيرو ميدودو وليهما ولي دامادا درامكا اسين دين لا فادينا هاليلو اسين دين جباتي درامكا ايچادا دينتي ديبنه بويام بربديسو امانتن وني اركاج الروس خنايجو خنافو وني أما ما جرسلايس أن تربان رفو إيجو أبيني شكا قبل خيار كم تكتر جاوتن تربان رفو ني إيجا هي أني شك أن ميشاخ يورا خادين تاوجر anytime قافا أن قافا أبي كي أول شيء أبي يرتنا ما أركب خيسة أن تفرع مسلم دراتي أول شيء أركب ولا تخيني خي يرو هندو قبي هجوتي باغودي تنجر تازيا أبي دينيتي فنفنيتي نيا إيسا أركيلو خلافو نمني خيني خلاف كوبيسا تبرا ونين داو أورمون موتوم مارا توديمتن أبا بيات تورا ديمتن أبا بيات ولا فادامت هايوني أورمو دا بيتيسن أنفتني أبا بيات ولا بيبلشو دا في كوبيسا you guys are too slow بيبلشو دا في كوبيسا أبا بيات ولا في ديمتن بياتو إسنركت تجيغو دا في ديم أو بديوم فجأته بيتنا خولك أبي جارو دا في تاو خموتم ما أورمو دا أورميا جارو تاو إسن إفكو بيسا تيادا أما دورا هم نسان دبو دا في أوبيدو أمن الرجرو يو الراس إفن كوب إسن ورين على جرتن ورين شرا كوباو دا كمتن كوباو دا وان كرتيب كوب إيسا هاجرو مانجا ديتيلين دبل إفكو بيسا before it is too late جولين كيرو بيخيسا دلقات أجرت وان الرائق مو ألقود أجرا خرا وراناتين انجفرنو قدو أقل ما وداجر قرو هايوني أوروميا هجري إجارو داف هنگم تك كوبي دا إفكو بيسا اتيادا ديتيلين دبتو حاجة نمان دبت يوسي قلت أكسي فياتا إيمان أسوري وري أو بيلون آتيس وصونما مثل ما تنمو مروين كون تربان تكلا بود ميبي جوتا بودا نما أو بيدو جنني رادو بنوخا بيبي بالسجن بدأني نمارة جتشون هندنو سيراتي أفود أديم بدأني سيناتي أفا أو بيدو سيناتي أفتي بالسجن نام بيبي كلهم دينو
maybe ji'oota booda sigilee laffa'ee madammarii seenaa ta'ee amma hafee jira dubbii madammara mana namni qaba madammara abii deemuun tokko madammarii badhaadhinaa biltsiginnaa fidaame amma sama biraa maal jenna kun hundi seenaa ta'ee fuudhaa deema amma hafee jira isinis seenaa taatanii fuudhaaf deemtan abiyyis seenaa addunyaa tanarraa warra biyya bulchee keessatti seenaa gurraacha keessatti galmaa'eeti du akka malee duudhaaf ta'a du akka malee du hadhoytu duudhaaf ta'a gadaa fi turooyyaan akkas fayyadaa yeroo gaarii qabaadha